بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كبجمتوتا داوتوتا فيديو كان بولي وانكن يوم ديكيسني فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بقى ربي وقاني سنجه بقى ربي انسى عما كيسي تنكناني سنجه ورا دتشي جلسون تاني دتشي قبا جروفي ورا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله باتي جرورا ورا بقى ربي سنقوله أمس ورا إسي قبته دوئي اتي ملكاه ربي سنقول بولي وان ترتي وقا كود أوهي بودا يوتي قاتي يوكاهو غرا كود أشاني كود أفوري نانو كسيتي كود أسادي بولي سكية كان خالد صاحبكية كان نولين قرآت الرئي ربين إسا بفا عمراتين في دي مكة تونو قرسيسي إسا ولينجر كمتشو عيدا ولين دبرسيني الحمد لله رب العالمين. ربين قال النقو أما إسان قافي توكو توكو قافت داف عمرات في قولي برسيسا قول سجل كبات برسيسا سجل كبات يابادا هريادا شريكة خيّة شريكة توي أما قرو قايسا أما واللي ابن بان الرقا ربيني عمري ساكي سبركا حكا وجنة اللي كان ولدتنو حكبو أنيس أكسا أنا مبرنو تتديبي براتي والمانو والروجي ملكا ربينو حقودو قبل ساكي وننقا فتشو برباد وهي عمراس قرأتو ري إسا كتاب الرتي قرأني في النقامان هجيتن غرا مي غرا ما مالي قبا إسا جرودا لما فا صلاة متراويها بيتس أرقادو في أسيتس كنو ربين لافسي في حرمتي قداتو ري مي غرا ما سامال إسا جدو وبلسي كينا خالد وان إني جدو سرا والمانو أقفنا والمان لا يجول. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد حقيقة بقرب نجا ولو أجر سيسه غافيني نينجا فتى غافي جمادا نعنجو دندتي قدتي جتة كلام. الحمد لله رب العالمين. عمر رمضان كيسا ربي شكروا ملي هنجنا جدنا وصفنا متي tokko inni lammaffani haramni rabbii kaabaanii akka fageenya ilaalanu sanaa miti gaafa bira dhufan immoo haqiiqaan isaadha waan guddaadha wallahi waan nama gammachiisu maaliif jennaan gammachuun kana olii jannatacha malee hin jiru jannatacha malee hin jiru yoo jannatacha akkasitti waan nama gammachiisu garuu deemsa kana keessatti akkaataan dhuguma hajjii fi umraan akka kitaaba irratti qaraanu qofaa miti gaafaas itti dhufanii bicuusii namatti garagala gammachuu keessas ta'ee lafas wallaaloos ta'ee bootaan akka dur jiruu fi inni hamma jirri rabbi irraa jaallatu mootummaan biyya kana haala hunda mijeessee fi inni duriis ammas wallaba iddoon isaas akkaataan isaas wallaba. Jirama yerootii fi yeroo zabanaatii wajjin baay'ee wallaba. Jechuun haala mijeessanidha malee waan biraa jijjiiranii miti. Haala akka nama mijatutti mijeessanidha. Laakiin akkaataan jarri kaabaa rabbii harama lameen kaddamaaranu wallahi nama dhufee argetu beeka. Rabbiin jazaa isaanii jazaahumullahu biljanna. Kanaafu rakkoo jiru wahiin dubbachuu barbaada. Umraa kana keessatti dhugaa yeroo ammaa kana keessatti عمر رمضان كيسا حجي أنا وجنين ولتك تاتا جدي رسول الله عليه الصلاة والسلام سنة أول كبته نمني بقى ينفارا توك إن لما فان زمان ما لقني حجي سول كيرا نمني عمران ومكانان أنجو مدن دقوهي بيتي ربي كان أرجو بربادا دفارا ربي إنما هندا ولا في سكتة ولا ماي كينيا دراسات علمي أكسو من ما هوي هدو كابو نما ديبوسي كابو ربي هاوفكو sanaan alatti immoo paarsantaa dhibba keessaa namni dhufaaru kuni 50 oli paarsantaan 50 jechuudha. Sanaa ol ta'uu danda'a. Hin beeku waa'ee umraa kana akkaataa deemsa isaa akkaataa hojii isaa kana hin beeku. Maaliif wayitan jedhu nama baay'ee argaan ture aan ofii kooti jechuudha. Innis maali fakkeenyaaf namni tokko keessatti wanni naamu ejensii majlisa ta'ee warra guruuppiidhaan deemus ta'ee nama baay'eetu karaa hedduudhaan deema maara haalli mijeeffamee jechuudha. Haala mijeeffamu kana keessatti gariin hin beeku yeroo manaa ka'u san keessatti. Namni gariin osoo hin beekin osoo hin qara'in manaa ka'aara dura irratti osoo as hin dhufiniin
arkaana isaatii fi akkaataa deemsa hajjiitii fi waan isarraa barbaachisu waan hin barbaachisne kun barsiifamuun barbaachisaadha. Nasihaa yaadamuun barbaachisaadha. Akkuma haala mijeeffame karaa deemsaa haala mijeeffametti akkaataan hojichaas maaliif jennaani hojjechuun duratti beekuutu barbaachisaadha. Rabbiin fa'aalam annahu laa ilaaha illaa ilmiidhaan jalqabe. Eegalee al-ilm qabla al-qawli wal amal jedhan. Hojjechuun duratti beekuu barbaachisaadha. Tokkoffaa bakka ihraamii kanatti namni gariin miiqaataan ala bahee hidhata. Namni gariin immoo kan umraa asii dhufee makka anis warra makkaati jedheetuma makka irraa hidhatu faatu jira. Nama beekaarraa jechuudha. Waan akkasiitu muddata. Laakiin mazhaba jechuun mazhaba isa sirriitti dhuguma sirriidha. Daliilaa wal simatu irra deemutu barbaachisaadha. Kan jara kan beekaa yoo ta'u kan wallaalaa naasaan namni baay'ee yeroo dhufu hin beeku bakka irraa hidhatu tokko safaaf jalqaba irratti yeroo dhufe sunnaa salaaturraa jalqabee yeroo kaabaa Hussein immoo qixa kamirraa jalqabaa fakkeenyaaf mallattoo godhanii jiran jirri hin beekamaa yommuu osoo mallattoon sun hin jirre eessarraa akka jalqabu namni waan hin beekne. Umraadha jennaan cal jedheetuma guyyaa tikkeettii murateef dhufeetuma hidhatee ihraamii isaa hidhateetuma dhufaara malee waan kanarraa hin beeku waa tokko irraa hin beeku. Bakka irraa hidhatu eessaan akka immoo dhaqee yeroo naanna'ee dhaabbatu torba gariin immoo jahatti dhaabbatu mala. Gariin namni meeqa achi keessatti meeqa jedhee wal gaafatu jira. Gariin gammachuudhaan wallaala inni kaan immoo hin beeku tokko inni kun kan biraa kan jiru bakka Hajarul Aswad sanatti nama baay'eetu miidhamaadha. Amma mataan koo na biratti kan achi keessaa gaggabee bahee jechuun fuuldura kootti yeroo naannofnee dhufnu sireedhaan baasamee deemaara gara dirree mustashfaa. Kuni maali rakkoon? Zahmaa achi jiru namni humna yoo qabaate malachi bahuu hin danda'u bakka Hajarul Aswad. Irra baay'inni namaa wanni ittiin gowwoomu Hajarul Aswadii fi multazam. Namni silaa kanatti wal sardamuu qabu bakka multazamaa sana maaliif du'aa bakka sana jira. Hajarul Aswadii yoo zamaan hin jiraanne dhuguma dhungatte yoo dhungachuu dandabde immoo harkaan itti akeekuunii fi kun hundi isaatu barbaachisaadha. Dogongorri ammas kan jiru namni yeroo bayna safaa wal marwaatti ol bahu cal jedheetuma naanna'a malee safaa wal marwaatti yeroo ol bahe kaabaatti garagalee du'aa kadhatee harka ol qabee waan achirratti jedhu jedhee ammas achirratti marwaa yeroo dhaqes torba akkasitti fixata tokko. Sana bira darbanii bakka mataa muraatti bakka mataa yeroo dhufe qajjiisa tokkitti irraa mura. Baay'inni nama qajjiisa tokkitti maqasiidhaan yeroo tokko lama irraa mura. Laakiin inni kun mazhabni gariin haa jiraatu malee irra caalaansa mataa kan jarreen Fawzaan Ibn Baaz ulamaan gurguddaan hundi isaatu irra jiranu mataa hunda isaatu yookaan qasrii godhu yookaan addatudha. Isa kana waa'ee umraa keessatti baay'inni namaa akka sana. Yeroo hidhatus fakkeenyaaf labbeek Allahumma labbeek jedheetuma hidhata malee labbeek umratan yookaan labbeek hajjii miti inni umraa keessa jira labbeek umraa isa jedhu kana yookaan labbeek hajja wa umraa walitti qabaara yookaan hummoo labbeek jedheetuma hidhataara. Niyyaan baay'ee badaara. Laakiin dhaamsiyaan dhaamu warra ejensii guruuppii maal jedhu nama fidan osoo barsiisanii baay'ee bareedaadha. Kan biraa harama kana keessatti taraawihaa wal qabatee quraana asitti qara'amu kana keessatti wallahi garaagarummaa baay'eetu jira. Garaagarummaan tokkoffaan jiru biyya kanatti harama keessattis ta'ee biyyattii kana keessatti hamman arge masjiida lamaa sadii deemee hamman arge imaamni jaraa ulamaa'ee bichaadha. Haalimatu salaachisa malee darasootiin akkasuma namni reef asii ol ka'aaru hin salaachisu. Maaliif jennaani quraanni kuni waqfii qaba, ibtidaa'a waqfii qaba, maddii qaba, maddii jaa'iza, waajiba, mufassilee fi muttasilii isa jedhamu kana hunda isaatu qaba. Bakka itti dhaabamu fi bakka itti dhaabamne qaba. Laakiin quraana isaanii hanga jalqabaa kaasee hanga dhumaatti dhaggeeffadhe kuni takka yoo seenaa wahii ayanni wahii waa wal dubbatu gabaabaa ta'e gabaabsaniituma salaatan yoo dheeraa ta'e raka'aa waraqaa sadi guutuu yoo fuula sadi guutuu yoo walitti dhaabate walitti dhaabaniituma qara'an nan argeessa kana haqiiqatan dhaamsii adhaamu eessattuu ta'ee irra beekaan namaa qura'aana rabbii hiikkaa isaatii fi maanaa isaatiin osoo salaachisee bareedaadha. Osoo salaachisee baay'ee bareedaadha. Tokko ammas quraana oofuu keessatti biyya keenyatti quraana oofuudha jennaan hinuma fiiksama quraanni ahkaamni isaa hin eegamu. Laakiin jarra asii quraana guutuu yoo fixan illee
hunda isaatu ahkama isaa hunda eeggatanii qara'ani. Harfiin tokko dogongoranii bira kutuu hin danda'an. Kuni baay'ee nama gammachiisa. Namni osoo jara kanarraa hubate, jara kanarraa osoo fudhate baay'ee bareedaadha. Baay'ee isaa bareedaadha. Inni jiru isa kana inshaallah. Jazaakallahu khairan obboleessa kee. Ammas yeroo darbe waa tokko yaaseen ture gara kiyyaan jechuudha. Rakkoon jiru ummatumti keenya hundi wallaala qaba. Illaa man rahimallah. Nama muraasa malee. Amma yeroo imaamni du'aa'ii kadhatu. Du'aa'ii taraawwii irratti jechuudha. Bakka imaamni faaruu rabbii faarsettis aamin jedha namni keenya. Akkuma jara sanaa jechuudha. Jara sanatu haasaadhuma yoo akkana teereedhaan aamin jedhan. Aamin jechuun ma'anaan isaa yaa rabbi du'aa'ii kana qeebalii jechuudha. yeroo rabbi faarfamu يعني ربي نقول ربي إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وأنا كان فكاتا دعائي كيستي رو إمام نجد ونمني كيني آمن جدا إنه كن موسلا تهون قبو شالان تألسو دا يوكا سبحانك جدني تنكو دا ربي تفار فمارو أنتي فآمن تنجدمو آمنين بك دعائين كرتا مقفت فكيني فاللهم هدينا في من هديت قافل إمامني دعائي كرتا يجود يا رب نقجلتي warra qajeelchite keessatti akkuma warra kan qajeelchitetti jedhaara waan ta'eef qajeelumina kadhataa dhugo akkati jette kuni akkuma nama kaase namni nama dura dhaabbatu waan tokko hiika isaa beekuun dirqama waan hin beekne cal jettee qara'uun quraana fakkeenyaaf haffazneerro jedhee nama salaachisaa turre gara waggaa 10 haffazneerro nama salaachisaa laakiin haffazuun qofti bu'aa tokko hin qabu yoo hiika isaa hin beekne bakana tirabata bakana raka'a bakana du'aa'idha bakana isti'aadaadha bakana tummoo kana hin beekamu kanaafuu asirratti wanni jiru akkuma tikaafte bakki kun rakkoon bakki kun jiru maali seera sana seera wantichaa beekuun barbaachisaadha ulaagaa ittiin deeman ulaagaa imaamummaa beekuun barbaachisaadha fakkeenyaaf namni tokko yeroonii fi rabbi faarsu shukrii rabbiitiif galu yeroo rabbi faarsu اللهم لك الحمد كله والشكر كله وإليك الحمد جدي وبا يوي هذا إمامنا يرو كنا كيستي آمينين هركول فوتون أما اللي إنجين سيجله مي أنا نتلي أكاساجن نو مي إلى على هردوفا جرى إمام من كنا إلى على بريتشاتي أنا أقول أم سجلو اسمه كنا جزاك الله خيرا أستاذك بارك الله فيك أما سي ونجنو إمام ليبيا كينيا عندك ربي أمري لا في سنين ففدو هم بيتن ونمتك كيسن هواسا كيسن برسيسو ربي سنين فلا فيسو سنين جتشو بربانا ربي سنين راح جالتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام نجيت مويو هكا كنا من رب الرايو دون قرمو شيطانا في نفسي يا راي نفسي يا كينيا بيكم سلمي كينيا كي أنتم مقبل فدا إن جمّن نيتم ولرجنا إن شاء الله ربي وقاو ولتنا هذا بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله